sadhuudha. Yaa dhaggeeffattoota, akkuma hiriyoota koo sadarkaa gadaanaa elementarii irraa kaasee hanga barnoota sadarkaa olaanaa ga'utti waa'ee jaalalaa wanta jedhan tasumayyuu itti bu'een beekun ture. Yeroon yuunivarsiitii seenee garuu jaalallee tokko qabadhee jiraachuun akka waan dirqamaatti yaadeetin naman jaallachuu qabu barbaaddachuutti ka'e. Anis nama akka garaa koo bifaan, amalaan, waa hundaanuu kan natti tolu argadheetin gaaffii jaalalaa koo dhiyeesseef. Ani nama kanaan dura jaalala koorniyaa irratti muuxannoo hin qabnen ture. Namni ani jaalladhe ammoo kanaan dura waan jaalallee qabaachaa turteef muuxannoo jaalalaa anarra qabaachuun isheen oollee. Muuxannoo jaalalaa hin qabu. Jaalala hanga ammaattiin eegallee jedhee itti himuun akka waan qaaniitti sammuun koo na komate. Kanaaf anis jaalallee nan qabaa. Jaalallee koo duukaas hedduu waliin turre irraan jedheen. Akka carraa ta'ee ollaadhaa kan ijatti natti toltee hedduu waliin taphannu tokkotu jirti turte. Akka isheen na jaallattu guutummaa guutuutti nan beeka. Akkan ishee fuudhus yeroo xiqqummaa kootii kaasee yaada ture. Garuu barnoota koorratti miidhaan irratti uumuu danda'a kan jedhu irraati gaaffii jaalalaa dhiyeessuu fi dhimma jaalalaa irratti haasa'u irraati ishee faana hedduu of qusachaa ture. Egaa yaa dhaggeeffattoota, otoon isheetti hin himiinin akka waan jaalallee qabuutti of amansiisee jaalallee koo ishee yuunivarsiitiitti qabadhe kana ammoo jaalallee duraan hin qabaa jedheetan itti odeeffadhe. Jaalallee ani itti odeeffadhe kunis akka carraa ta'ee anis nan qabaa naan jette. Jaalalleen koos yuunivarsiitii biraarraa barataa naan jette. Ani ammoo yeroo sanatti muciyoon ani ijaan natti toltee isheen garuu hedduu na jaallattee jirtu magaalaa Naqamtee mana barumsaa kompireenshin iskuulii keessatti baratte turte. Anis yeroo jaalalleen isheen ani yuunivarsiitiitti jaalladhe kun jaalalleen qabaa yuunivarsiitiitii barataa yeroo isheen naan jettu ani immoo magaalaa Naqamtee keessaa mana barumsaa kompireenshin iskuulii keessatti barattii jedheetan itti madhe. Akka carraa ta'ee jaalalleen ani ijaan natti toltu utuu ani hin beekiin lubbuudhaan darbite. Hedduun gaddee baay'ees natti dhaga'ame. Utuun jaalala korree isheef ibsee jiraadhee jedheetin hedduu sammuun koo na komate. Akka waan ani jaalala koo waan ani isheef hin ibsiiniif lubbuu ishee darbittis nan yaade. Maalan godha? Wanta humna kootiin olii waan natti ta'eef gadduu qofa ture furmaanni koo. Kanan yuunivarsiitii keessatti jaalladhee gaaffii jaalalaa dhiyeessuu koo sanaaf hedduu itti gaabbeetin jaalaluma kanatti ittiin bu'uu jedheetin yeroo lammaffaaf murteessee yuunivarsiitii keessa barachuutti ka'e. Hedduu gadduu koo kan argitee jaalalleen ani gaaffii dhiyeesseefi sun ammoo kan duraanii caalaa natti hiiquun na sossobuutti kaate. Booda keessas osoon beekiin jaalalatti seente. Yaa jaalala kana yeroonni ulaa banatuun argani. Yeroonni kursii qabatee laphee namaa keessatti mana ijaarratee taa'u malee anis kanuman ta'e. Akkamiin akka jaalalli na qabeen barre. Garuu jaalalaan qabamee hedduu rakkachuu kon of arge. Ana qophaa ammoo miti. Jaalalleen ani yuunivarsiitiitti ishee jaalladhe illee jaalallee ishee kan duraanii san dhiistee ana waliin jiraachuu eegalte. Osoo akkanatti waliin jiraannu mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessaa hedduu fandalaalaa waliin turree boodarraa barnoota keenya xumurree yeroo ba'uuf kaanu walaloo tokkoon barreesseef. Walaloo kana barreessees akka kennaatti hin kenneef. Jaalallee koo kanarraa adda ba'a jedhee si yaadnen ture. Amma garuu yeroon ilaalu isheenis jireenya biraa anis jireenya biraa waan eegallee natti fakkaate. Dhugaa dubbachuudhaaf erga yuunivarsiitiidhaatii baanee waggaa 3 guutneerra. Garuu hanga ammaatti jaalallee tokkollee hin qabanne. Akka carraa ta'ee magaalaa Adaamaatti wal agarree anaaf si waliin fuunuu jedheetiin jaalallee koo gaafadhe. Ani nama biyya kootti malee akka hin heerumneef haati kun akka kisiifteetti jechuun naaf deebiste. Hedduun gadde garaa koos nan muradhe. Ergasiitiis seenaa ishii yoon dhaga'uu jaalallee baafachuu ishee namoota hedduurraa oduun dhadhagee homaa miti jedheetiin ani ammallee akkan ishee jaalladhu isheef ibsuuf jecha yaadannoon duraan isheef barreesse sanaa galgala tokko taa'ee yeroon ilaalu hedduu keessa kootti miirri jaalalaa natti dhaga'ame. Kanaaf anin maaliif walaloo kanaa gara qopheessitoota qophii dambalii jaalalaatti ergadhee qilleensarraatiin akka ishee ga'uun himadhuu jedheetan walaloo duraan isheef barreesse sanaa gara qophii dambalii jaalalaatti ergadhe. Walaloon kos akkas jetti. Maqaan nuti itti wal waamnu haala kamiin akka jireenya yuunivarsiitii keessatti dabarsinee fi kanneen kana fakkaatan hundayyuu keessatti qabattee jirti. Hayaatumaan na dhaggeeffadhaa. Ija koo kennitti garaan koo diddeetti baay'ee natti hin tolle sirraa adda ba'uutti osoo waliin quufiin hanga har'aa geenyee guyyaa gargar fagaachuu dhufuusaa daganne ganamaan wal waamnee kaaffee waliin nyaannee
osoo waliin taphannuu osoo wal dhungannuu kennittii koo kennaa koo kiyyaa koo lubbuu koo jenna akka waan dhumatu jechoota sassanna kan ittiin wal waamnu keessaa fiffilanna osoo taphannuu osoo wal ariinuu walitti maramnuu laaqanni yoo ga'u kennaa koo laaqana hin nyaannu beenukaa giiftii koo walumaa naa nyaannu jennee wal sossobnee wal jalaatii qabnee kaaffee keenya nyaannes nuti yooma gargar baanee ayyaa kennaa koo wayi jaalala keenya ammas achii baannee wal qabannee teenya ati anaan malee anis simaan malee hin qabnu hiriyyaa aduun gubeen jennu dadhabnee hin beeknu lafa barbaannee deemnu malee hin teenyu jechoota namootaa tasuman dhageenyu walakkaan hinaafeetii kaan ammoo walitti nu jibbeeti maali ijoolleen kun yoomummoo qo'atu kan barataan hundi akkatti du'atu kan hinaafan ammoo jaalallee isaaniitiin ilaalimee isaan guyyuma hundumaa kolfanii taphatu wal mufachiisuurraa hedduu of qusatu waan barbaadan mara waliin mari'atu isaan lamaan gidduu icciitiin hin jirtu wal tuffachuun tasa gidduu isaanii hin jirtu garuu aniif ati guyyuma tokkollee waliin boqochiisnu qanumaan wal lolla jette osoo jaalalleen koo akka kan ishee ta'ee mudhii koo qabatee mooraan na naanna'ee hidhii koo dhungatee kan saafaan na kaa'ee jedhanii goomatu jaalala koof kan kee kana qofaa miti jechoonni kennaa koo baay'ee isaanii jira diinni keef diinni koo maalitti godhatu barata akka kootoo hoteela deemtee yushayee namaan bittuu hojjetaan tiikuudhaa isatu namaaf bitamistoo fi arrostoo jedhu afaan isheen qabattu silaa hin argattu nama sin jaalladhaa jedhee ishee gaafatu fayyuma kan aartee garaachaa gubattu naafsiin adda baasuuf qaawwa hin argattu carraa ishee eeggattu hanga gaafa jaalallee argattu lubbuu koo yaa jaallee tapha keetti barii kan namaa wallaalee gargar ba'uun dhufee waan godhu wallaalee si malee kennaa koo hin oolu qofaa koo dubaran ta'aarii sifaan hangalaaree moo har'uma sooromee mataa koo danda'een karaa naqamteerraan si fudhee galaaree moo anis atis mana qabanneetu wal bira teenyaree moo naqamtee fi amboo walitti bunnaree moo kopheellee qulleesseen dhufe amboo taa'aree moo garaa jabaanneetu wal gaggeessinarii malli harkaa badee akkamiin taa'aree maaloo yaa jaallee koo mala naan maltuuree siin si yaaddessinii waa'een galuu keenya dandeenyeetuma waliin argin teenya akkamuma taanaree maali falli keenya osoo akka namaatii wal obsinee teenya garuu keenya adda akkamiin dandeenya maaliif callistaree kennee waa'ee keenya moo yaa jaallee koo asitti qofaadhaa jaalalli keenya asiiti yoo deemte na irraanfachuufi yaada koo irraanfachuuf chiikii baafachuufi jaalalatti naaf qabdu yeroo xiqqoofi ana biraa deemtee ati naganuufi moo kennitti kan ati callistee akkamuma ta'uufi maal dubbachuufi kennaa koo garaan kan kee maaluma yaaddeetti waa'ee koof waa'ee kee maal karoorsiteetti jaalala koo irratti komii maal kaasteetti waa'ee adda ba'uu keenya maal gochuuf kaateetti akkasii laata ana narraanfattee kan biraa jaallachuuf akkuma sii deemtee yaada jijjiirrachuuf jireenya haarayaaf iddoo guddaa laachuuf onnee jaalala koof buddeen gaddaa laachuuf moo warri kee hundi isaanii waa'ee koo sitti dheekkamanii akka ati na dhiistee sooressatti heerumtu baay'ee si gorsanii jaarsummaan ijoolleef kan warra keessanii waa'ee jaalallee kee duraa sitti odeessanii akka ati itti deebituuf baay'ee si cinqanii garaa kee garaa koo irraa fageessanii jaalala koo si keessaa haranii balleessanii hanga nama ati itti araaramtu sun gammaduu dachaa baay'ee na gaddisiisanii eelaa yoomiyyuun bannee anatti horanii narraa si fageessuu laata kanneen keessaa kamtu si mo'ata laata kamtu dhugooma laata moo tokkicha jaallee ishee onnee ishee qabatee abdii jireenya isaa ishee irratti gatee booruu kan ishee ta'uuf kan ishee abdatee qabeenya dhuunfaa isaa kan ishee godhatee kennoo koo jaallee koo ani simaan malee kan biraan baruu ati anaan malee onneen jaalala koo siif waraanamteetti jabaattee of qabdee si eeguuf murteeffatteetti jechuuf kennaa koo garaan kee kan hunda karoorsiteetti maal anaan jettari maalis naaf dhaamtari maal qabdee maal jettee eenyuun maqaa waamtee anaaf kakattari ka'ikaa kennitti maaliif callistari wanta qabdee jettee waamtee naaf kakattu kitaaba qulqulluu maqaaf jecha waamtuun qoqopheeffattu an kunuu jaallee koo qaama kos of dhiigsee siifis mallatteessa ija koonis boo'ee sitti agarsiisee
maqaa waaqa jiraataadhaan siif of kakachiisee macaafa qabadhee sibiila ciniinee ija keetti mul'isee singanu kennaa koo dhugaan sin jaalladhaa yoon si gane naanaa gan waaqni gooftaan maccaa bara jireenya koon jiraadha simaatiin eeggachaan jedha ati hoo kennaa koo amartii biteeraa warqii mitiif malee bor warqii nan bitaar ataanaan malee nagaatti kennaa koo kanan romaan jedhu dabareen kan keetii siinaa dhaggeeffadhu walalittii kanaa fuudhii ol kaayyadhu bara jireenya keef yaadannoo koo godhu gaafa na yaadattee fuudhii dubbisadhu jedheetin barreesseefi anillee akkuma isheef kakadhee waadaa koo eegeen ture haa ta'uutii garuu akkuma walirraa adda baaniin jaalallee ishee duraanii duukaa walitti deebite oomaa miti yeroo ammaa kana kan hin dhaga'amu jaalallee kee duraanii sanas dhiistee namoota biroo waliin akka jiraachaa jirtudha kennaa koo ani baay'een si jaalladha